Nagaanif jaalalli bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa kan isin daawwachaa jirtan qophii oduu wayitaawaa Kiristiyaan Miidiyaa irraa isinii daddarbaa jirudha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan keessummoonni subscribe gochuudhaan maatii hordoftoota chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti dabalamaa isiniin jenna. Yoo maatii keenya taatan ergaawwan keenya wayitaa gadhiifaman hundumti isaanii yoo akka isin dhaqqaban gootu. Kanaaf subscribe kan jedhu tuquudhaan ittaansuudhaan immoo mallattoo bilbilaa tuquudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Daawwattoota keenya qophii keenya har'aa irratti daawwattoota keenya jalqaba irratti kan nu isinii dhiyeessinu waldaa araara waaqayyoo Naqamteetti argamtutti wanti ajaa'ibsiisaan tokko ta'ee jira. Namni waraabessaan cuffatame tokko utuu iji namaa ilaalu fayyee nagaadhaan deebi'ee galeet jira. Kanallee viidiyoon isaa nu qaqqabeetu jira kan isinii qoonnu ni ta'a. Lammaffaa irratti daawwattoota keenya gara Afrikaa kibbaatti imaluudhaan haati tokko ijoollee ishee lamaan gaafa sanbata guddaa dhabdeetu jirti. Erga ijoollee ishee dhabdee boodas immoo hojjaa duraas immoo jechuudha ofisheetii ijoollee isheetti makamteetu jirti. Waan isin dhibugaa guyyaa lama gidduutti haadhaaf ilmoon lubbuun sadii biyya lafaa kanarraa adeemaniiru. Taatee kana kan godhan yookaan kan hojjetan eenyu kan jedhu waluma wajjin kan ilaallu ni ta'a. Odeeffannoo arganne isinii qoonna. Itti aansuudhaan qophii keenya sadaffaa irratti daawwattoota keenya gara Ameerikaatti imaluudhaan Ameerikaa bulchiinsa Illinois keessatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Moolineesitti argamu kan John Adams jedhamu keessatti barattoonni kutaa 1-5 baratan sagantaa bashannanaa kilaba seexanaatti qophaa'e irratti barattoonni daa'immanii kun akka argamaniif jechuudha waraqaa waamichaa daa'immaniif maxxanfameetu jira, firfirfamee jira. Maatiin barattootaa kanarraa kan ka'e mormii guddaa kaasaniitu jiru. Kilabni seexanaa kun maaliif affeeraman ijoolleen kun kan jedhu balleena isaa isiniif qoonna. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya xumuraa irratti amantii addunyaa kanaa tokkichaa yeroo ammaa kana addunyaa kanatti as deemaa jiruu fi dhufaa jiru isinii qoonna. Egaa amantii addunyaa kanaa tokkicha hundeessuudhaaf dhaabbileen amantoonni garaa garaa akkasuma geggeessitoonni amantaa jechuudha akkasuma mootonni garaa garaa qophaa'aa kan isaan jiranii keessumatti iyyuu luminatota kan jedhaman ammoo jechuudha yookaan firimaasonota kan jedhaman ammoo amantii addunyaa kanaa tokkichaa fi mootummaa addunyaa kana tokkicha hundeessuudhaaf yeroo ammaa kana sochii guddaa gahee guddaa taphachaadha kan isaan jiran. Waa'ee kanaallee bal'ina isaa kan isinii qoonnu ni ta'a. Gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjiniin hadabarru. Video kana wayita jalqabdan like gochuudhaan jalqabaa daawwattoota keenya. Akkasuma yaada yoo qabaattan comment gochuudhaan commentii irratti yoo nuun geessan kan daawwannu ni ta'a daawwattoota keenya. Akkasuma odeeffannoowwan kiristaanummaa qilleensa irraa akkasiniif oolchinu yoo qabaattan yookaan yoo barbaadan ammoo lakkoofsa bilbilaa iskiriinii kanarratti argamu fayyadamuu ni dandeessu. Egaa odeessa keenya jalqabaatti yommuu darbinu torban dabarsine kana keessaa waldaa araara waaqayyootti wanti ajaa'ibsiisaan tokko raawwatamee jira. Innis namni tokko yookaan mucaan tokko lafa horii tiksutti waraabessaan cuffatamee waaqayyoo du'a jalaa isa baraareet jira. Namni kun bineensaan erga cuffatame booddee jechuudha maatiin isaa gara waldaa araara waaqayyoo kan fidan yoo ta'u raajii Masarat Taayyee namni waaqayyoo yeroo gaafatanis ibsa bal'aa kennaniifiitu jiru. Maatiin isaa maal ta'ee fiddan yeroo ittiin jedhan waraabessaan ciniiname yookaan cuffatame ittiin jedhaniiru. Harki isaa qubi isaa kan irra hin jirre namni kun egaa kan cuffatame bineensa kanaan haala ciggaasisaan bineensaan nyaatamuuf kan ture waaqayyo isa oolcheera. Namni kun erga waldaa araara waaqayyoo dhufee booddee kadhannaa namni waaqayyoo isaaf taasisaniin yommusuma harki isaa hin dacha'in baay'ee dhukkubaas ture. Yeroo isaaf kadhatamuu harka isaa dadachaasaa fayyaa gammadaa gara qe'eesaattis galeetu jira. I sustained myself, I could walk. Rakkinni mucaa kee maal haasa'e namicha? Waraabessatu nyaate. Waraabessatu nyaate. Yesuus. Inciniin harka kute. Torban sanbata darbe. Halkan guyyaa. Horii biratti guyyaa sa'aatii 5 walakkaatti.
Maal isaa nyaate? Kunoo harka isaa kutee asitti Irraa kutee irraa cuqqate? irraa kutee. Utuun horii bira jiru bishaan obaasee deebi'a. Maal gochuu hin danda'u? Harki isaa socho'uu hin danda'u. Keep watching to this young baby. Maaltu irraa buusee? Ergamaan du'aa fayyaatti nama nyaata. A high inhibiting accident. You are free. Kaasa argee lamma. Because of that, he used to unable to control his hand before the ministry. The man of God is encouraging him to lift up his hands. IV irra dhaabatee ture. Ani kameera. Ani kamera. Labsaa Now the deema. baby Kamera. is confessing, Kamera. I am released. Kamera. I am released. Ani kamera. Odeessa keenya lammaffaatti yommuu darbinu daawwattoota keenya gara Afrikaa kibbaatti wal wajjiniin imala. Ijoollee ishee lama erga dhabdee booda ofii ishees biyya lafaarraa godaanteetti. Haati ijoollee lamaa waggaa 22 fi waggaa 12 sanbata guddaa erga dhabdee booda hojjaa duraa immoo ofii isheetii boqottee jirti. Gaafa sanbataa hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne mana ishee irratti dhukaasa bananiin ijoolleen ishee lamaan ajjeefamuun beekameera. Kun ta'ee utuu jiruu gaafa wiixataa ammoo mana isheetti abidda qabsiifameen ishees galaafataniitu jiru. Naatinaa'el Daawititu gabaase. Qophii keenya sadaffaatti yommuu darbinu daawwattoota keenya Ameerikaa bulchiinsa Illinois keessatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Moolineesitti argamu John Adams jedhamutti barattoonni kutaa 1-5tti argaman sagantaa seexanaa irratti akka argamaniif waraqaa waamichaa bittinneessaniiru. Waraqicha irratti barreeffamni jirus akkas kan jedhu ture. Akkam jirtu ijoollee, sagantaa barumsa keenya akka xumurreen bakka bashannanaa kilaba seexanaa keessatti waliin haa bashannannu haa bohaarru kan jedhu ture. Maatiin barattootaa wayita ergaa kana dhagaanis mormii isaanii dhageessisuu jalqabaniit jiru. Manni barumsichaa amantiiwwan hundumaaf mirga walqixxee kennineerra. Kanaafuu namni barbaade dhufee ergaa fedhe dabarfachuu danda'a kan jedhan yoo ta'u, daayirektarri mana barumsichaa kanaanis hordoftoonni amantii seexanaa eeyyamaa akka argatan dubbateetu jira. Ameerikaa keessatti egaa daa'imman xixinnoon hordoftoota amantii seexanaa yookaan Lucifer kanaan hatamuun amantii Lucifer kanaaf qalamanii akka aarsaa ta'aa jiran beekamaadha. Biyya keenya keessattis hordoftoonni amantii kanaa namoota hedduu hatuudhaan aarsaa Luciferiif dhiyeessaa akka jiran beekameera. Kabajamoo hordoftoota Kiristiyaan Miidiyaa, isinillee dhimma kana ilaalchisuun odeeffannoo kana maatii keessanii fi ijoollee keessan firoottan keessaniin akka geessan kabaja guddaaf jaalala guddaadhaan isin affeerra. Ittaan suuraan daawwattoota keenya qophii keenya xumuraa har'aatiin jechuudha. Amantii tokkicha addunyaa kan jedhu isinii qoonna macaafa Tasfaayee Gabraa'aab barreessanii fi macaafa qulqulluu wal bukkee qabuudhaan kan isinii qoonnu ta'a jechuudha. Waa'ee amantii addunyaa kanaa fi waa'ee mootummaa tokkicha addunyaa kanaati kan inni ilaalchisu. Haa ta'u malee qophii keenya har'aa keessatti waa'ee amantii addunyaa kanaa tokkicha qofaa isinii qoonna. Illuminaatonni amantii addunyaa tokkicha hundeessuudhaaf olii gadi fiigaa jiru. Amantichis amantii Luciferidha. Dhoksaawwan ta'aa jiran baruuf barumsawwan hedduu kan barbaachisu yoo ta'u, yeroodhaa gara yerootti yeroo nuyi ergaa kana isinii qoonnu namoonni hedduun kan hin amannee fi lakkii soba jedhanii utuu addan baafatiin kan nu morman baay'ataa turaniiru. Amma garuu bulee bubbulee dubbichi ituu mormuu fi hambisuu dandeenyu aarsaa Luciferiif dhiyaatu daa'imman dhiigi isaanii Luciferiif dhiyaatu hambisuu utuu dandeenyu amma adeemee amantiin addunyaa kanaa inni guddichi inni addunyaan bara dhumaatti ittiin mo'atamtuu fi ittiin haguugamtu amantiin Lucifer biyya Itoophiyaa keessatti illee dhaabbateera. Iddoo amantaa waaqeffannaas fudhataniiru. Mootummaa birattis heeyyamaa argataa jiru. Egaa hamma yoomitti teessi waldaan kiristaanaa maaltu as deemaa jira? Geggeessitoonni amantii kiristaanaa, waldoonni kiristaanaa maal ilaalu?
Egaa gama tokkoon mirga amantii namaa mormuun yoo hin danda'amu ta'ellee aarsaa waaqa tolfamaa kanaaf dhiyaatu dhiiga daa'imman kanaa yookaan daa'imman hatamuun akka malee dabale kana qorachuudhaan mootummaa wajjin ta'uudhaan abbootiin amantaa yookaan geggeessitoonni amantaa garaagaraa jechuudha. Amantiin kun egaa dhiiga daa'immanii kan sooratu wanta ta'eef aarsaan dhiiga daa'immanii isaaf dhiyaatu kun akka hafuuf yookaan biyya kana keessatti uummanni akka mormatuuf haala mijeessuun ni danda'ama ture. Kanarraa kan ka'e hambisuun ni danda'ama ture jechuudha daawwattoota keenya. Ammas hin dhiine yeroon jira jechuudha. Amantoonni keenya dammaquu qabna. Egaa carraan dhala namaa amantii gara fuula duraatti dhufu hordofuu irratti hundaa'a jedha Teilhard D. Kaardiyaan hayyuun amantaa kaatolikii. Kaayyoon sirna addunyaa haaraa mootummaa tokkoo fi sirna dinagdee tokko uumuu qofa osoo hin taane amantii addunyaan ittiin bultu tokkos immoo hundeessuudha jedhu. Kana jechuun gaanfi 8ffaan Macaafa qulqulluu irraa mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 fi mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irratti arginu as ba'u kun dirqamaan addunyaa kanaa amantaa tokko qofaan akka bultu amantii tokko hundeeffata. Sirni amantii addunyaa kunis amantaa bara ammayyaa yookaan New Age Religion jedhamuudhaan beekama. Yeroo dhiyoo asitti amantaan ammayyaa kun hordoftoota hedduu horatee jira. Dhalli namaa sanyii korniyaa sadarkaa jireenyaatiin osoo adda hin bahin gara ilaalcha tokkootti dhufaa jira jedhanii gara ilaalcha tokkootti fiduudhaafis karoorfatanii socho'aa jiru. Mudda 21/2012 addunyaa kanaaf ni dhumata jedhamee meeshaalee sabquunnamtii fi muuziqaa Hooliwuudiin holollii geggeeffamaa ture. Garuu sun hin taane. Qaroomina duriitii kaasee lakkoofsi guyyaa carraan jireenyaa wajjin wal simatee herreegama. Qorannoon astroloojii akka ibsutti waggoota 2002 ardii kanarratti mallattoon jijjiirama lafaa mul'ata. Akka ibsa amantii ammayyaatti yookaan amantii Luusiferitti mudda 21 bara 2012tti bara Paayis jedhamu irraa gara bara Aquarius jedhamutti ce'uu addeessa. Fakkeenya jaarraa tokkoffaa bara Aares irraa gara bara Paayisitti akka jijjiirame ni beekama. Bara Paayisis jedhamu keessa Yesus Kiristoos biyya lafaarratti dhalatee jiraachaas ture. Bara kana keessa amantoonni fi amantaan Ortodoksii addunyaa mara to'atee ture. Har'a garuu Illuminaatonni bara Aquarius jedhamu keessa akka jirutti dubbatu. Kanaaf dhufaatii Kiristoos haaraa addunyaa haaraa amantii haaraas eegaa jiru. Kana ilaalchisee Evo Morales yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti akka ibsa kennaniin akkas jedhanii turan. Akka lakkoofsa bara duriitti mudda 21/2012 dhala namaa irratti jijjiirama guddaatu dhufa. Barri tokko darbee barri haaraan kan jalqabu of jaallachuun hafee obbolummaan kan jalqabu ofittummaan hafee tokkummaan kan jalqabu sobnii fi dabni hafee dhugaan kan mul'atu ni ta'a. Addaan qoqqoodamuun hafee jireenyi gamtaa kan itti hundeeffamu ni ta'a jedhu. Kana jechuun egaa sirna addunyaa haaraa tokko ijaaruuf namoonni socho'an barri kun bara jireenyi dhala namaa keessatti wanti haaraan uumamuu fi argamu akka ta'etti ibsu. Adeemsa keessa dhalli namaa sadarkaa tokko gara sadarkaa birootti darbaa dhufaa jedhaniis immoo dubbatu. Yeroo ammaa kana garuu adeemsi duraanii uumamaan jijjiiramee gara jireenya hafuuraatti akka tarkaanfatus barsiisaa jiru. Akka amantaa addunyaa haaraatti raacitiin amantaa duraanii otoo nafiin jireenya hafuuraa haaraa addunyaa haaraa keessatti ijaaramaa jedhu. Bara amantaa haaraa kana keessaa hundumtinuu obbolummaan wal wajjin jiraatu. Amantaa kana kan hin fudhanne garuu carraan isaa du'a akka ta'es ni himu. Kana ilaalchisee mootummoota gamtooman keessatti daayirektara dhimma pilaaneetii kan turan David akka dubbatanitti yaada akkas jedhu kaaniiru.
eenyumtuu hafuura seexanaatiin amanuuf osoo waadaa hin galin gara sirna addunyaa haaraatti ce'uu hin danda'u. Hafuura seexanaatiin utuu hin dhange'amin addunyaa haaraa keessas hin jiraatu jedhaniiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Sabni hundinuu daadhii waynii dheekamsa isaa halalummaa ishee irraa dhufu dhuganiiru. Mootonni biyya lafaa ishee wajjin ejjaniiru. Naggaadonni lafarraas badhaadhummaa ishee keessaa ba'aniin sooromaniiru jedha. Egaa ergaan kun dhoksaa fi kiyyoo guddaa seexanni karaa moototaa abbootii amantaa gurguddoo dhala namaa irratti hojjetaa jiruu fi dammaquu dhiisuu dhala namaa mul'isa. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 keessatti amala isaa kanarraa ka'uun bineensa kan jedhamee ibsamedha malee mootii dhala namaa keessaa ba'u akka ta'es kun martuu bara mooticha kanaa keessaa akka raawwatamus macaafni qulqulluun ni dubbata. Maddi keenya macaafa qulqulluu fi macaafa Tasfaayee Gabraab barreessan akkasuma googiliidha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophii keenya wayitawaa yeroo kanarraa barumsa guddaa akkasiin argattan abdii guutuun qaba. Ergaa garaagaraa nuun ga'u yoo barbaaddan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irra darbuu fayyadamuu ni dandeessu. Akkasuma miidiyaa keenya bukkee dhaabbachuu yoo barbaaddan lakkoofsa akkaawuntii baankii iskiriinii kanarra darbuu fayyadamuus ni dandeessu. Daawwattoota keenya ergaa keenya sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan akkasuma yuutuubii keenya sabskiraayib gochuudhaan nu bukkee dhaabbachuu itti fufaa isiniin jenna. Qophiin nu yeroo kanaaf qopheeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Sa'aatota muraasaa booddee qophii biraatiin walitti deebinaa. Nagaan tura.